Dubai dhufte akka ulfa garaati qabdu argite maal tokko ishee mudatu viidiyoo guutu. Denalaatu ati garaatti qabda kan ji'a sadiiti. Ani beekamu hin danda'a jechuudha. Itoophiyaa uummattu laali isaan waan ija isaanii qaban beeku malee Itoophiyaatu kan beekamudha. Daa'imnati garaatti qabdu kan ji'a sadiidha sila ta'eef kun guddateera mucaanuu bagadas jedhanii jette ani dhugaa waaqayyo baay'ee irrifadhe jechuudha yeroo sanitti maaliif achi deemuudhaaf piroosesii baay'ee xumuruudhaaf birri baay'ee anjoorran hojjedhee dhufe fixeerka. Maaliif piroosesii baay'ee nama gaafata sila ta'eef achi deemuudha. Amma gaafa kana naan jettu baay'ee rifadhee nan kufe. Hongalee da'u daa'ima kana maal koottan da'a. Hojjedhee kan dhufe fixe. Kan jedhu baay'ee tokko natti dhagahamee rifadhee nan maal kuftere homan qabdanii homan jettan wanni qabdu jirtu wanni itti boqotu haadha keen qabdu abbaan qabdu naan jetti. Ani garuu kanarraan hojjecha namaas deemtee akkas taatee dhufte maal jedhaan sanis natti dhagahame waan baay'ee sababii yaaduuf baay'ee na dhukkube jedhee bakka indoom of ajjeesuudhaafis daa'imichas baasuudhaaf waan baay'een gochaa ture jechuudha yeroo sanitti. Ijoollee faana gizeen mari'adhu. Ijoolleen si gargaara malee ilma waaqayyo si laate kana hin baasinii. Galtee malleen akkuma ta'etti illee bakka si gargaarree hamma jirru si bira dhaabbannee illee kaan akkana godhi baasi jedhaa kaan immooyyuu hin baasi si gargaarra naan jedhan ijoolleen jechuudha. Kazaa ani baay'ee aaree bakka kilooriksii dhuguudhaaf baay'een barbaada ture. Lama taanee hojjenna intalattiin bakka hojii dhiiste maana eeguutti kaate. Amma torban tokko manicha keessa taa'ee jennee isheenus hin deebisaa ani baasuun barbaadan hin deebisin jennaan biyya kanatti Dubaayitti daa'ima baasuun anas na gaafachiisa na hiisisa si gaafachiisa waan ta'eef hin galtaa. Hamman taanillee anis biran jira anis hin gargaara naan jettee oggas niitittiin na sobdee garuu cubbuudha wayyaa daa'ima kootii shaanta tokkicha naa kennite jettee biirootti na deebiste. Naa gizee kana itti himadhu innis bakka akka nagaraatti na hafeera naan jedhani jennaan yeroo sanitti hoomanaan hin jennee na jajjabeessa ture bakka hooma miti hin dhuftaa akkuma ta'etti soo ta'uun guddataa hin guddifannaa asumatti yeroo dhuftee hin deessaa namni waaqayyo bichaaf fayyaa nu dhoowwatin malee namni fayyaa qabu deebi'ee sin hojjetataa hooma sitti dhagahamin ati akka hooman taaneeti nagaa uman sammuma nagahaadhaan kootu naan jechaa ture jechuudha yeroo sanitti. Biirootti nageessite jennaan biiroo kanas ji'a tokko na teessisanii kanuma keessa ji'a lamaan ture kanaan booda gaafa ji'a lama gaafa biiroodhaas ji'a tokko ture jedhee baay'ee nyaanni achitti biiroo keessatti soomanaan taane na dhukkubaa ture nama garaatti baatu immoo shittaanis waan addaa bakka na jibbisiisaa ture. Kaza baay'ee tokko natti hin taane akkas gaafan ka'ee galuu halkan keessa sa'aatiin 10 galee omaa natti hin jijjiiramne akkuma durii sa'aatii waluma achuma airport keessa taa'ee na eegee halkan guutuu jechuudha. Obboleessa isaa wajjin. Amma achuma taa'ee na eegee nan galee mana na kireessee biyya haadha faatte jechuudha. Inni immoo Addis Ababa poolisiidha. Inni Addis Ababa jira. Addis Ababa wannan ittiin si jiraachisu silan jirree fi fichee hin beekta ta'uu danda'a salaaleedha kan keenya. Kaza Addis Ababa fi ficheen immoo inni dhiyaatu walitti. Kaza maatinsa fiche kan jirani kaza fiche na akkaraayee kaza ani deddeebi'een sillaala sila ta'eef Addis Ababa kiraanis guddiidha asitti wanni ittiin jiraannu nu dhibaan damoonni poolisii kan beektu kanaadha sila ta'eef ficheedhaan si akkaraayee anaan jedhee anis bakka nama wannu jedhu miti eshi jedheeni ficheedhaan akkaraayee inni Addis Ababa jiraata ani ficheen jiraadha. Wayyaa maashinii keessan fuudha earfoonii gurratti kaadde sin dhaggeeffachaa man jira. Raftee ogeetti. Na akkasitti ficheedhaan akkaraayee inni Addis Ababadhaan jiraata dhufee na ilaala garuu maatinsaa hin dhiyaatu. Raftee maalarraa sin dhaggeeffachaa jira bar. Jedhiin wayyaa maashinii keessaa wanniitti naqeen dhufa. Ayyee. Tokko. Jedhitti fufi haasa'e earfooniin kaadhaati. Earfooniin qeyyarata kana cufeera isa tokkoon fidadhu. Eshi. Naa ishi jedheeni ficheedhaan akkaraayee. Ogeetti cufeetti gaafa seenaa ta'uu dhiistutti jedhiin sagaleen si bira jira. Nakazachi nakarayee jennaan anuu achuma jiraachuun jalqabee maatii isaanitti hin dhiyaatanii inni immoo Addis Ababa jiraata garuu deddeebi'ee na laala. Kaza kanuma keessa guyyaan hin gahee daa'ima nan dahee dhufee mana laala. Kaza
dahee jedhee ka'ee amma ji'a 8 achumatti nan jiraadhe. Isaanuma faana maatii isaatti nan deebi'e jechuudha. Maatii isaatti wajjin nan jira. Maatii isaatti deebi'ee maatii isaa wajjin jiraachuun qabe gaafa ani guyyaan ga'u jechuudha. Mana kiraa dhiisee linkii godha hundi keessan. Maashiniitti bicha maatii isaa wajjin jiraachuun qabe. Komfortii itti naqa maashinii dhumaa jira. Eeshi. Kaza maatii isaa wajjin guyyaan keenya maatii isaa wajjin jiraachuun qabe maatii isaa biratti ndahee kaza haadha tiyya biraa kan deemneef immoo bakka haala nageenyaatiif hin danda'uun sababi poolisii ta'eefu kaza maatuma isaa biratti ndahee hamma ji'a 8 isaanuma biratti ture. Isaan biraan ture kaza amma ji'a 8 ani kan isanis hin jenneeni dhokseemaan piroosesii nan jalqabe jechuudha biyya Arabaa. Namoonni tokko osoo himinaan piroosesii biyya alaa jalqabe. Biyya alaa jalqabe jennaan nuun turre daa'imummaa baadheemaan piroosesii koo fixadhe. Kaza piroosesii koo fixadhe jennaan bakka oggasuma naa dhufee ani isa soomayyuun gaafanne maatii isaa sooman gaafanne guyyaa kana haadha kootti akkan hin kennanne daa'imni koo haala nageenyaatiif sababii inni poolisii ta'eef daa'ima koo naa guddisuu hin danda'an isaan amma obboleetti isaa nama itti kennu gizeen dhabu obboleetti isaa hin jirti. Obboleetti isaatiin maal akka man godha daa'ima kana jennaaniin obboleetti isaa ishaanuu siifan guddisaa jettee obboleettiin sanarraa fudhatte jechuudha. Achumarraan obboleettiin sanarraa fudhattee kaza anis nan dhufee biyya Saudi dhufee hojjechuu nan jalqabe kaza duraan naga'ummaa wajjin haasofna haaluma gaariidhaan bakka naa bilbilaa siraatuma wajjin taphannaa. Kaza amma gahee hojiin natti baay'ata hoo tolee bakka saatuma natti kennu na waa'een tokko wanna nama riisisu hin jiru waa'ee jireenya keenya fuulduraa wanni na haasofsiisu hin jiru. Innaa kana giraana gabba'ee kaza kanarratti akkana gorsitu gorsana barbaachisee. Hordoftoota yeroo mul'ata nagaa waaqa isiniif baay'ee tokkam jirtu egaa viidiyoo kana jalqaba isaa dhaggeeffataniitu jedhee yaada. Mudannoon obboleettii kana mudate nama tokko lama qofaa miti shamarran hedduudha jechuudha. Jalqaba irratti obboleettiin kun akka jaalallee ishee durii ta'ee turtii muraasaa boodallee jechuudha gara biyya Arabaa kana dhuftee dabarsaa karaa namaatiin jaalallee ishee kun ishee argateeti waliin haasaanii galtee gaa'ela godhattee akkuma nama tokkotti gaa seenaa ishee dubbattee jirti. Abbaan manaa ishee poolisiidha. Haa ta'uyyuu malee mana naa kireessiti kan inni deeme jette kana keessatti gaddeessee otun turiin jalqabuma irrattiyyuu akkuma yaada isheetti deessee ji'a muraasa geesseeti piroosii biyya alaa jalqabde jechuudha. Otoo haadha manaa taatee jirtu abbaa manaa isheetu mariyatiin otomaatii ishee mariyatiin jechuudha. Yeroo takka gochaa nuti goonu booda jireenya keenya irratti miidhaadhuma jechuudha. Amma obboleettiin kun maalan godha akka durii sana na haasofsiisan jiru waa'ee jireenya keenya booruu natti haasaan jiru yeroo naalaachaa hin jiru jetti. Tokkoffaa amma jireenya kana kan hiikuu danda'u ishee duwwaadha jechuudha. Maaliif jennaan nama ala walirraa qabu nama jireenya jedhee waliin jiraachaa jirtu tokko addarraa bahe jechuun hin ulfaata. Maaliif jennaan booru allisuun abbaan koo eessa haati koo eessa jechuu dandeessi yeroo sana immoo aarii hedduun jiraachuu mala jechuudha. Kanaaf obboloonni tokko otoo gaa'ela keessa jirtanii gorsa amma karaa tiktookii obboleettii keenya hawwii kanarraa waan baay'ee baranna dhugaa dubbachuuf garuu namoonni tokko gaafa chaalenjii namoota ageessanii gaa'ela keessanillee kan koos akkas taa'e taniiti sammuu keessanitti yaaddu natti fakkaata. Waa'ima ofii keessan gaa'ela keessan sirreeffachuu dandeessan tokko baaftanii icciitii keessan baaftanii gaaffii isinitti uumaa jechuudha. Macaafni qulqulluu dubartii ogeettiin mana ishee ijaarrachuu dandeessii qabaa mana ishee beettii jedha. Kanaaf iyyuu jechaadha amma wanti ta'amuu qabu tokkoffaa abbaa manaan ishee poolisiidha. Yeroo naallatu jette yeroo inni firee jiru sanatti wal beellamachuu qabdi. Lammaffaa immoo jireenya keenya durii sanaa miti jireenya keenya sobbooruu na mari'achaan jiru akkam goonaa sana goonaa naanin je'uu jette. Isa kana immoo maal gochuu qabdi maatii ishee duukaa walii galtee nama ala qabudha waan ta'eef alli ishee adaadaa ishee bira jirti ala ishee guddifachaa
maatii ishee waliin taate waa tokko ijaarrachuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan jireenyi poolisii fi jireenyi birbirree abdiin qabu jedhan baamu malee galamni isaanii shakkisiisaadha jedhu. Kanaaf abbaan mucaa ishee ta'ee bakka barbaade haa jiraatu nagaa haa ta'u bicha. Garuu jireenya mataa ishee immoo as teessee ofuma ishee sirreeffattee amma isheef danda'ame tokko yoo dhuguma namni kun jaalala isheef qabatee otuma isheen biyya jirtu iyyuu jireenya poolisootaan beektu akka abbaa manaa isa noormaalii nama biran ta'anii yeroo muraasa yoo ta'aniyyuu hin deemu jechuudha. Kanaaf obboleettii kun amma abbaa mucaa ishee erga ta'ee fi erga wal jaallatanii wal fuudhanii booddee haalli tokko tokko irraa nama fageessuu danda'a. Garuu immoo jireenya mataa ishee otuma jabeeffattee karoorfattee qabattee isuma hojjettu kana maatii ishee waliin taatee ijaarrattee alashiis ofitti fudhattee boru abbaan manaa ishee gaafa isheen biyya galtu iddoo isheen jirtutti dhufuu fi danda'a. Yoo dhufee ilaala ta'es yoo waliin jiraata ta'es isa kana ofuma ishee otof murteeffatte bareedaadhaan jedhan akka kootitti. Uftee biyya Arabaatti deessee deebuun ishee yeroo ammaa kana teknooloojiin toreela mucaan kan isaa ta'u marammarsiisuu dandeessi shekkii yoo jiraate. Akkasuma immoo jechaadha ijoollee baay'ee amma gaala godhatanii as deebanii ulfa ta'uu isaanii kan arganii kan gaalli isaanii jalaa diigamellee jira. Kan immoo ani hiriyaama keenya taaddoon jedhamtu jirti. Dingatoo viidiyoo kana dhageessisi. Hiriyaama keenya jechuudha mucaa waldaa keenya tokko galtee jechaadha. Deessee mucaa ishee waggaa fi ji'a muraasa godhattee kan deebitee uftillee jirti. Nama gaa'ela qabu duraanis kan dhala qabu namoonni akkasii hubatan abbaan manaa isaanii hubannaa qabu hin jiru jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko gaafa isheen biyya Arabaatti ulfootee deebitu hin shakku jechuudha. Achitti ulfootee uftee kan jedhamu jecha ollaasuma beektu hicciitii bara kanaa immoo kan gadi baasu teknooloojiidha. Haadha manaaf abbaa manaa ta'anii haqanii yoo marammarani isa biyyi jiru isa ollaan jiru ton ta'an dhugaa jirtu barachuu danda'u mucaan kan saamu kan saamiti. Kanaaf shamarran keenya yoo wanta akkasii isin mudate ittiin dhiphatina ala waaqayyoon nama laata. Akkasuma immoo jireenya gaa'ela keessa warri jirtan keessuma warri jaalalleellee okay shekkiinuu isin keessa jiraachuu danda'a. Ganaa wal fuutu walitti heerumtu waan ta'eef. Garuu warri gaa'ela keessatu jirtanii gaa'ela koo akkaman gu'aa jettanii warri gaaffii gaafattan ofuma keessan of gaafadhaa. Ofumaaf deebii ofii laattu jireenya keessan isinumatu mijeeffata yaa obboloota koo. Wanti miidiyaa kanarraa jireenya namaan ijaaru jechuudha gabaabumatti. Turtii na waliin gootaniif galatooma.